haadha mucaa isii fuudhe ajjeesuu barbaadde maaliifii waan isii mataa isii dhukkubsisteef jechuudha. Seenichi akkana mucattii wahiitu mucaa wahii jaalate erga wal jaalatan booda mucaan dhaqee mucattii tana kadhatee sargiin godhamee fuudhee manattiin gale. Jiruu tana wajjin jalqaban haala bareedaan jiraataa turan. Yeroo muraasa booda abbaan mucaa kanaa hin du'e. Yeroo kana mucaan kun haadha isaa tana fuudhee mana isaanii kanatti galche. Jaartiin isaa tun haadha isaa tana hin jaalanne itti hin tolle dhufuun isii. Yani akka duraanii san mana keessa akka barbaaddetti fiiguu hin dandeettu, utaaluu hin dandeettu. Manguddittiin mucattiitii akkana godhu jettee itti haasofti. Almuhim ittiin tolle. Mucattiin tun manguddittiin tun haati mucaa yani jiruuti yana jalaa balleessaa jirti. Mana keessa waan akka barbaade deemuu hin danda'u. Kanaafuu ajjeesuu ni qaba jettee murteessite. San booda faarmaasii deemtee namticha faarmaasiitiin waan maraa itti himte. Namtichi faarmaasii kuni dur wajjin baratan hin beekaa waan maraa akkana ajjeesuu ni barbaada na azabdee jettee. San booda rakkoon hin jiru jedheen ol seenee kifilii wahii san booda xabbitaa wahii itti fide. Itti kennee akkana jedheen ila takkittiidhaan yoo ka ajjeeftu ta'e hin shakkaa namni kanaaf wanni ati gootu guyyaa hunda xabbitaa lama nyaata isii irratti godhiifi jedheen. Suuta haa duutu yani takkittiidhaan yoo ka duutu taate hin shakkamu. Adeemsa kana keessa ammoo wayita xabbitaa itti gootu adada guyyaatiin jechuu itti dhihaadhu kunuunsiin waan isin barbaaddu kennii fi haala gaariidhaan isii wajjii walitti dhufeenya godhi maaliifi yani osoo hin du'in baru akkamitti walii galanii turanii minaamin akka jedhanii jechuu namni akkasiin shakkineef tole jetteen marzii fudhattee galtee guyyaa hunda xabbitaa lama nyaata gootiif. Almuhim osoma akkas jedhanii ji'a jaha gahe. Yeroo ji'a jaha ga'u ji'a jaha kana guututti inni manguddittii kana kunuunsii adabaan itti haasa'ee jedheeni ture. Yani akkan shakkamneef akkasuma gooteesin ji'a jaha gahee manguddittiin hin duune. Yeroo kana mucattiin gara faarmaasiitti daftee deebite ila jetteen ani amma akka isiin duutu hin barbaadu. Manguddittiin erga ani itti dhihaadhe booda garaana nyaatti akka haadha tiyyaatiitti akka ilmoo ofiitiin na laaluu jalqabdee anillee akka haadha tiyyaatti laaluu jalqabee ni jira. Rabbii jedhi waan marzii san balleessu naa kennii jette. Yeroo kana namtichi Sayyidalii akkana jedheen ila obboleettii tiyya marziin qara jiru sun illee sammuu kee keessa jira malee waan ansi kenne san keessa hin jiru. Alhamdulillah marziin sun sammuu kee keessaa bahee jira. Amma jiruu teessan jaalalaan waliin oofadhaa jedheen jedhama. Kun akkana.